Harka fuudhee jaalatamoo fi kabajamoo hordoftoota kiyyaa jirtu fayyaa keessanii nagaa kooti galata waaqayyoo baga nagaa fayyaa taatan jecha akkam jirtan nagaa keessanii baga jiraattan. Egaa har'a akkuma ana biratti argaa jirtan viidiyoo cinaa kiyyatti argitan kana jechuudha. Obboleessi keenya kun yeroo darbe Suudi Arabiyaa keessatti qabameeti reebamaa ture jechuudha. Maallaqa karaa kuma soddoma riyaala kuma soddoma Suudi Arabiyaa gaafatamee ture. Itoophiyaatti immoo gara 200 oliitti jechuudha kan inni gaafatame. Egaa baga gammaddanii kun dadhabbii keessan jechuudha. Maaliif nama tokko lubbuu isaa baraaru jechuun hedduu tokko guddaadha jechuudha. Rabbi biratti illee fudhatama kan qabu nama tokko gaafa lubbuu isaa ni baraare jechuudha. Kanaaf baga gammaddan kun xaarii keessanii dadhabbii keessanii hundi keessan uummata Oromoo jechuudha. Egaa wantumti akkanaa kunuyyuu asumarraa yaada koo kennachuu kanan barbaade kan kadhachuu qabnu waan akkanaa kana Rabbi nurraa haa qabu jennee kadhachuu qabna. Maaliif jennaan wanti akkanaa kun gaarii miti. Biyya keessattis wantootuma akkanaa kanatu deemaa jira. Wal qoqqoodiinsa namaa keessa wal qoqqoodiinsa keessa jira jechuudha. Yeroo ammaa kana keessatti sababa siyaasaatiin sababa siyaasatirraa kan ka'e jechuudha. Uummanni waan hojjennu walii wallaallee jirra. Obboleessi keenya baga lubbuudhaan nuufaafee haala malees ta'u haalanis ta'u lubbuun isaa nuufaafuu isaatitti hedduu tokko nama gammachiisa. Kun immoo injifannoo uummata Oromoo hundaati jechuudha. Maaliif mucaa kana saba biraatitu qabeetu birrii fiddu malee gadi dhiisu maallaqa hanganaa jedhanii jechuudha. Mucaa miskiina nagaadhaan hojjetatu jechuudha. Biyya Arabaa keessa biyya kaawwanna hojjetan in beekama jechuudha. Muzaharaa yookaan biqiloota hojjetu warri biyya baqaa keessa jiran warri dhiirota. Egaa isa keessa hojii isaatirraa qabanii jechuudha. Haala suukanneessaa ta'e saniin kan argitan jechuudha. Hojii hin taane jechuudha. Hojii hin taane kanaafuu baga baatee obboleessa keenya baga Rabbi si baasee warroonni immoo bira dhaabbattanii gargaartanii bakka inni jirutti barbaaddanii sagalee ta'uudhaan illee birmattanii fi wantoota garaagaraa waan dandeessan hunda gootanii mucaan kun akka achi ba'u kan gootan Rabbi irraa isinii kaffalama. Ulfaadhaa galatoomaa isin rakkina hin argina jechuu barbaada dhugaa dubbachuu fi akka obboleessa tokkootitti baay'ee natti dhaga'ame. Maaliif namni tokko gaafa akkasitti dararamu rakkatu gaafa akkasitti dhaannamu ilma namaa ta'e ilmi namaa hammam akka garaa walitti jabaatu argineera. Baay'ee yeroo hunda argina jechuudha. Kan ofii isaaniitti waltuman wal qallu waa baay'ee jira. Namni nama ta'eetuma balaa siyaasatiif yookaan balaa sabummaadhaan yookaan immoo eeyyan sabaan jechuun yookaan Oromoo yookaan saba biraa haala saniin wal miidhuu kuni baay'ee ulfaata jechuudha. Biyya keessattis kan deemaa jiru biyyatti keenyas kan guddina dhoorkaa jiru ishee kana jechuudha. Ishee siyaasa tana jechuudha. Siyaasa yookaan zaranyinat jedhamu san zaranyinnati fi dhiifama zaranyinnati fi siyaasni garaagarummaa qabaachuu danda'a. Garuu hin beeku. Warroonni biyya namaa keessa hojjennu walumaa galatti osoo jaalalaan hojjennee mana namaa keessatti nama lama taanee hojjechuu dandeenya. Yeroo baay'ee shamarran irratti illee mul'ata jechuudha. Nama lama gaafa tokko Amaara takka Oromoo taatee hojjettu walirratti duulu jechuudha. Kun osoo nu keessaa badee maal rakkoo qaba? Fakkeenya biyyuma Oromaa kanarratti illee yoo wal taane biyyuma Oromaa keessattuyyuu nuyi lammii tokko Itoophiyaa jennee yaammamna. Walumaa galatti haga amma biyyi Oromiyaa jedhamte kophaatti hin baane Itoophiyaa walitti qabamtee jirti waan taateef. Kanaafuu akkasitti osoo yaanne biyyuma Oromaa keessatti rakkoo garaagaraa walirraa geechisuu dhiisne baay'ee natti tola jechuudha. Ijoollee baay'een amma gaafa nama fudhatanillee jechuudha. Madaamonni maal jedhu? Ati Amaara, ati Oromoo namaan jedhu jechuudha. Amaara fi Oromoo
osoo yaanne biyyuma ormaa keessatti rakkoo garaagaraa walirraan geechisuu dhiisne baay'ee natti tola jechuudha. Ijoollee baay'een amma gaafa nama fudhatanillee jechuudha madaamonni maal jedhu ati Amaara ati Oromoo namaan jedhu jechuudha. Amaara fi Oromoo hojii keessa maaltu fide? Ani nama ta'uu kootiin lammiin kiyya Itoophiyaa ta'uu qofti nan ga'u nagaa jechuudha. Garuuti immoo wantoota akkasiisan gaafatu madaamonni illee maaliif rakkoo ijoollee keenya irratti waan arganiif kana gaafatu jechuudha. Kana hunda kan hin kaaseef tariitii namoonni akkasii jiraachuu dandeenya. Namoonni wal dhiibnu jechuudha sinii galee namuma taanee yaaduma wal dhiibnu wayii zaranyinnatiin keessa keenya dhufee wal dhiibnu wayii ijoollee hedduu irratti mul'achaa jira jechuudha. Dhiibin asiyyuu mana madaamitii miti mana ijaazaa keessattuyyuu wal dhiibbaa guddaa jira jechuudha. Wal dhiibbaa guddaa jira. Ija tokko wal ilaaluu dhabaa jira jechuudha dhugaa. Ija tokko wal ilaaluu dhabuu jechuun immoo kufaatii guddaa argisiisa jechuudha. Biyya keenya bisaa ta'uuti. Akkuma namooma keenyatittuu namni wal jaalachuu dhabuu jechuun baay'ee ulfaatadha. Ulfaatadha. Yoo waliin jaalanne, yoo rakkina keessaa waliin baasne, yoo waliin kafanne, yoo bakka kufne waliin qabne rakkisaadha. Biyya lafaa kanarra jiraachuun namni yoo akkasitti waliin gargaarre rakkisaadha. Yoo waliif hin obsine, yoo waliif hin dandeenye rakkisaadha. Nuti keessattuu warroonni biyyaa baane kun waa'ee siyaasaa, waa'ee zaranyinnatii san cinuma achi gannee isaan san warroonni itti beekan, warroonni siyaasa beekan irratti haa hojjetaniiti. Nuti hojii keenya biyyaa baaneef hojjetachuu qabnaadha jechuudha. Gochoota suukanneessan hin taane illee osoo walirratti raawwachuu baannee biyya namaa keessatti ofiifiyyuu biyya namaa keessa jirra gaariidha jedhee yaada. Maallaqaaf jedhanii nama uummata miidhuuf jedhanii maallaqa garagaraatiif jedhanii nama tokko nama miskiina jechuudha. Irra caalatti kan miidhamaa jiru maal seetan warroota oduu olii gadi oofu warroota jirra jedheetoo jechuudha. Ani saba kanaaf nan jira jedheetoo jechuudha miidiyaa kanarratti lafa dhiitu miti jechuudha. Warroonni rakkachaa jiru jalatti miskiinota akka keenya mana madaamii keessa dalagatu akkasumas immoo muzaharaa keessa ala dalagatu jechuudha. Ijoolleen dhiiraa baay'ee miidhamaa jiru jechuudha sababa kanarraa kan ka'e. Kanaafuu kanarraa of haa qusannu. Biyya namaa keessa warri jiru kun warri biyyaallee lafardaan irratti wal loluu sa'a siyaasa irratti wantoota garagaraati irratti walitti bu'isni jira. Garuu nuti maal irratti wal geenya warroonni biyya ormaa jirru kun kan nyaannu kan namaa, kan hojjennu kan namaa, maallaqni keenya kan fudhannu xaarii keenya dadhabbii keenya fudhanna jechuudha. Wannummaan nuti irratti wal lollu jira hin jiru. Wannummaan nuti irratti wal geenyee Amaarri Oromoo qabee akkas godhe, Oromoon Amaara qabee akkas godhe jennee jechuudha. Maallaqa barbaachaaf jenna yookaan immoo miidhaawwan hin taane walirratti geggeessuun maaliif barbaachise? Ani viidiyoo kiyyaarraa asumaratiin xumuraa yoon immoo balleessa qabaate dhiifama naa godha. Obboleessa keenya irra deebi'uudhaan baga nagaan nuuf baate lubbuun nama tokko bahuu jechuun baay'ee tokko gaariidha. Namni immoo tokko badaa ta'e sabni hundi badaa miti. Oromoon namni tokkichi yoo badaa ta'e Oromoo hundi badaa miti. Akkasuma sabni biraatillee yoo tokko badaa ta'e Amaarri hundi badaa miti yookaan Tigree hundi Amaaraa fi Oromoo bichaa miti jechuudha kan jiru Itoophiyaa keessa biheera sabii hedduu jira. Kanaafuu uummanni Itoophiyaa duris wal danda'ee har'aa wal gahe waan ta'eef har'as wal dandeenye haaluma durii saniin otoo jiraanne kufaatiin kun hunduyyuu nutti hin dhufu jechuudha. Amma maal taanee hundi keenya beekna keessa darbinee biyyatti kuffisaa jirra jechuudha. Walumaas keessattuu dhaloonni reefu lafaa dhufu kuni bilbiluma kana gaafa harkatti qabannuyyuu waan hunda beekne nutti fakkaata waan ta'eef kanaafidha biyyi keenya kan duubatti hafaa jirtuu fi nutis kan boodatti hafnee jaalala dhabaa jirruuf jechuudha. Egaa obboleessi keenya waa womattu baganuuf bahee kan akkas godhan saniifis isaanis kan uume rabbumaa kan lubbuu namaatittis taphatu kana kan uumus rabbumaa kan immoo miidhamu kanas kan uume rabbuma jechuudha. Kan rabbitu adda baasa hundumaa'ee ani asumarraan yaada kiyya goolabaa ulfaadhaa galatoomaa waan na dhaggeeffattanii fi viidiyoo kiyya irratti immoo yeroo yaada qabaattan komentii naa barreessaa isiniin jedha. Egaa
Asiniin